Gondar Bahaatti baqattoota lammiilee Sudaan kanneen buufata baqattootaa keessaa ba'uudhaan daandiirra jiraachaa jiran irratti haleellaa raawwateen namoonni 12 madaaniiru. Baqattoonni kun bakka itti argaman bulchiinsi aanaa Matammaa gamasaan miidhaa qaqqabee erga addaan baafadhee booda yaada irratti kennaa jedha. Godina Hadiyyaa keessaa hojjettoonni hospitaala sadarkaa duraa Shoonee baatii eblaa qabee hanga adoolessaatti mindaan isaanii baatii 3 kan hin kaffalamne ta'uu ibsuudhaan hospitaalichi beeksisee jira. Akkasumas tajaajila dhaabuu isaanii dubbatan. Meedikaal daayirektarri hospitaalichaa Dr. Muhammaddiin Ahmed baatilee walitti aanuuf kan adda cite mindaa hojjettootaa ilaalchise qaama olaanuuf gaaffii dhiyeessuu isaanii tuqanii dubbiin kun hatattamaan deebii akka hin arganne ibsanii jiru. VOA'n bulchiinsa godina Hadiyyaaf waajjira faayinaansii godinicharraa deebii argachuuf yaaliin taasise aangawoonni bilbila waan hin kaasaniif akkasumas qaamaan yoo waajjira dhuftan malee deebii hin kenninu jechuu isaaniitiin gabaasa kana keessa galchuun hin danda'amne jechuudhaan Yoonaatan Zabdiyoos gabaaseera. Naannoo Amaaraa godina Gondaritti buufata baqattootaa Awlaalaa fi Kumar keessa kan turan baqattoonni lammiilee Sudaan buufata baqattootaa kana keessaa ba'uun jireenya isaanii daandiirra kan taasifataniiran torban darbe gaafa jimaataa adoolessa 26 bara 2016 galgala haleellaa hidhattootaan irratti raawwatameen namoonni 12 madaa'uu isaanii namni baqattoota keessaa tokko ta'uu isaanii himan Abdul Samad Nasir bilbilaan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Akka Abdul Samad jedhanitti haleellichi galgala keessaa naannoo sa'aatii tokkotti hidhattoonni lakkoofsaan 10 ta'anii fi kan eenyummaan isaanii hin beekamne dhukaasa bananiin balaa ga'eera jedhanii namoota miidhaan irra ga'e hospitaala naannoo sanaatti geessuu himanii namoonni 4 immoo yaala fooyya'aa barbaachaaf dilbata kaleessaa gara Gondaritti ergamaniirus jedhaniiru. Baqataan lammii Sudaan biraan yaada isaa sagalee Ameerikaaf ibsee wayita hidhattoonni kunneen haleellaa nurratti banan dunkaana keessa jiraannu dabalatee qabeenyaalee gatii baasanillee nu jalaa saamaniiru jedheera. Sababa rakkoo nageenyaa fi hanqinni tajaajilaa nu mudateera jechuun baqattoonni lammiilee Sudaan kun buufata baqattoota Awlaalaa fi Kumariin gadhiisanii jireenya isaanii daandiirra kan godhataniiran amma ji'a 3 akka lakkoofsisan dubbataniyyuu yeroo garaagaraatti haleellaan isaan irratti raawwatamus ibsaniiru. Bulchaan aanaa Matammaa obbo Dassaaliny Mogas dhimmicha erga qulqulleeffanneen booda ibsa irratti kennina jedhanii baqattoonni kunneen buufata baqattoota haaraa bakka Afxir jedhamutti qophaa'eefitti akka galaniif mariisaa jirras jedhaniiru. Haleellaa baqattoota lammiilee Sudaan kana irratti raawwatame irratti yaada argachuuf akkasumas dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinii dhimma baqattootaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madintu gabaase. Jimaata darbe andaara galaana Somaaliyaa keessatti haleellaa Alshabaabiin fudhatamee lubbuu namoota 37 galaafate mormuudhaan wixata har'aa magaalaa Maqdishootti hiriirri mormii taasifamee jira. Poolisiin Afrikaa kibbaa namoonni iggitamuu erga dhagaheen booda godaantota kanneen Johannesburg keessatti fedhii isaaniin ala to'ataman baraaruudhaan namoota 2 kanneen seeraan ala deddeebisuudhaaf ukkaamsamanii butuun shakkaman to'annaa jala oolchee jira. Godaantonni kun seeraan ala kanneen nama deddeebisaniin qaamni haala suukanneessaa keessa jiraachuun isaaniillee ibsameera. Jimaata darbe galgala akka sa'aatii naannoo sanaatti galgala keessaa naannoo sa'aatii 4 dura namoota qarqara galaanaatti bashannanaa jiran irratti Al-Shabaab dhohiinsa raawwate hordofee hidhattoonni garichaa lakkoofsaan 5 ta'an immoo namoota bashannanaa fi hoteela keessatti irbaata nyaataa jiran irratti dhukaasa bananii namoonni 37 yommuu ajjeefaman kanneen 28 ta'an immoo madaa'uu qondaalota nageenyaa wabeeffachuun maddi oduu mootummaa Somaaliyaa gabaaseera. Ministeerri muummee Somaaliyaa Hamzaa Abdii Baarree haleellaa lubbuu namoota 37 galaafate akkasumas kanneen kurnootaan lakkaa'amaniif madaa'uuf qondaalonni eegumsa taasisuu dadhabanii fi kanneen kana waliin hidhata qaban to'annaa jala oolfamaniirus jedhaniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti immoo mootummaan Somaaliyaa
namoota qarqara galaanaatti imalaniif eegumsa gahaa taasisuu dhabuu isaaf qeeqa irratti dhiyeessaa jiru. Hooggantoonni biyyoota Afrikaa bahaa fi kan addunyaa haleellaa Alshabaabiin raawwatame kana balaaleffachuun ibsa baasaniiru. Pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Omar Geellee haleellaan namoota siivilii Somaaliyaa irratti raawwatame gareen yakkamtootaa kun abdii kutannaa keessa jiraachuusaa agarsiisas jedhan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed fuula miidiyaa hawaasaa isaanii X irratti barreeffama maxxansaniin haleellaa shororkeessaa suukkanneessaa kanaan lubbuu namoota darbee fi miidhaa irra ga'eef baay'ee gaddeera jedhaniiru. Walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Somaaliyaa erga Itoophiyaan waliigaltee wal hubannaa hulaa galaanaa ishee fayyachiisu Somaalilaand waliin mallatteessiteen booda rakkoo keessa kan galeeru gidduu seentummaa Tarkiyyeetiin marsaa lammaffaaf fulbaana 2 bara 2024 dhufu kanatti dubbachuuf jiru. Biyyi Tarkiyyee kan biyyoota lamaan waliin biyyi Tarkiyyee kan biyyoonni lamaan akka waliin mari'ataniif gidduu seenteettu karaa ministeera haajaa alaa ishee ibsa baasteen haleellaa shororkeessummaa jibbisiisaa jechuun balaaleffatteetti. Tarkiyyeen yeroo kamiyyuu shororkeessummaa waraanuutiin Somaaliyaa cinaa dhaabbattis jetteetti. Biyyi Iraan hariiroo dippiloomaasii Somaaliyaa waliin hin qabnes karaa ministeera haajaa alaa ishee ibsa baasteen haleellaa dhaqqabe kana balaaleffachuun mootummaa Somaaliyaa fi maatii miidhamtootaaf jajjabina hawwiteetti. Gabaasni kan Maaruun Haaruufi. Mormii uummata Bangladesh keessatti torbanneeniif deemaa ture wixata har'aa hammaatee itti fufeen muummichi ministeeraa biyyattii Hasiinaa Sheekh aangoo isaanii gadhiisanii biyya baqachuun gabaasameera. Bangladeshitti sirni ramaddii mana hojii mootummaa falmisiisaa ta'e akka haqamu gareen barattootaa gaaffii kaasaniin mormii ji'a darbe jalqabeen lakkoofsi namoota du'anii dabaluu kan gabaafame yommuu ta'u wixata har'aas mormiin uummataa itti fufee kan jiruu fi ajajaan waraanaa biyyattii Jeneraal Weeker Uzemaan ergaa televiziyoonaan dabarsaniin ministeerri muummee biyyattii Hasiinaa Sheekh biyya gadhiisanii baqachuu isaanii ifoomsanii mootummaan yeroo biyyattii akka hundaa'us ifoomsaniiru. Maddi oduu Reuters qulqulleeffachuu hin dandeenye jechuun kan gabaase ministeerri muummee Bangladesh xiyyaara heelikoopteraa waraanaan obboleettii ishee waliin karaa lixa Bengaalii gara Hindii bahaatti baqatteetti kan jedhuu fi namoonni kaan immoo bulchiinsa naannoo kaaba baha Hindii Tiripuuraatti baqatteetti kan jedhu odeeffannoon akka sadaqabeela. Hiriira mormii rogeeyyiiwwan barattoota biyyattiin ji'a darbe jalqabameen lubbuun namoota 150 darbeera. Hiriira mormii guyyaa tokko dura ture irrattis namoonni 100 ajjeefamuu hordofee kanneen hiriiricha kakaasuun beekaman wixata har'aatti guutummaa biyyattiitti hiriira mormii taasisuuf waamicha dhiyeessaniin magaalaan guddattii biyyattii Daakaa uummata mormiif ba'aniin jeeqamuu hordofee ministeerri muummee biyyattii baqachuun kan dhagahame. Oduu ammanuu dhaqqabeen immoo Itoophiyaan gargaarsa biyyootii alaa $27 biliyoona argachuunsee gabaasamee jira. Kunoo. Akka mul'atan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti himu aan Mitikkuuf Qaaduuti. Mootummaan Itoophiyaa imaammata haaromsa diinagdee sharafa biyya alaa gabaa giddu galeessa godhate torban dura gaafa adoolessa 22 bara 2016 irraa kaasee hojiirra oolchuu isaa hordofee biyyattiin $27 biliyoona ol argachuu ishee deetaan ministeera faayinaansii Itoophiyaa Dr. Iyoob Takkaalliin gaaffiif deebii televiziyoona Faanaa waliin taasisan irratti ibsaniiru. Imaammata diinagdee ishee irratti haaromsa taasisuuf waliigaltee irra ga'amuu isaa hordofee Itoophiyaan waggoota 3 dhufan keessatti $16 biliyoona qabxii 6 baankii addunyaarraa liqaa sirreessuu fi liqaan akka argattuu fi kana keessaas amma $1 biliyoona qabxii 5 ragga'ee akka jiruu fi fandiin maallaqa addunyaa IMF waggoota 4 keessatti kan gadhiifamu liqii $3 biliyoona 3 qabxii 4 mallatteessuu isaa ibsaniiru. Daballi gatii sharafa biyya alaa irratti taasifame hordofee daldaltoota gatii meeshaalee irratti taasisan irratti tarkaanfii fudhadha kan jedhe mootummaan hanga adoolessa 27 darbee qofaatti manneen daldalaa 2,200 ol saamsuu isaa beekseera. Ogeessa diinagdee kan ta'an Amaan Yihuun Raddaa yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin tarkaanfiin kun rakkicha hin furu jedhanii kanarra garuu mootummaan qaawwaa gabaa irratti jiru guutuuf yaalii taasisuu qaba jedhaniiru. Mootummaan imaammata diinagdee haaraa kana hojiirra osoo hin oolchiin dura waggoota darbanitti oomisha guddisuu fi dameelee biroo irratti qophii taasisaa turuu isaa ibseera. Gabaasa keenyatti aanutti ennaa ceenu immoo duula filannoo
torban dhufu geggeessamu keessatti kutaa pensilveeniyaa keessatti ka geggeessamu irratti isaan waliin kan dorgoman Kamalaa Harisiif jechuudha. Ittaanaan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets isaan waliin hiriiruudhaaf jiran oduu kana ittaanee dhiyaata. Ittaantuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif kaadhimamtuu pirezidaantummaa akka paartii Dimookiraatotaa Kamalaa Haris dorgommii pirezidaantummaa bara 2024 irratti eenyu akka ittaanaa isaanii ta'uun isaan waliin dorgomu filachuu laalchisee tilmaamni jiru guddachaa jira. Dorgomtoota ijoo keessaa bulchaa kutaa pensilvaaniyaa Joosh Shaapiroo, bulchaa kutaa minisootaa Tiim Waalziif senatar Maark Keelii isaan tokko. Yuunivarsiitii Duukitti hayyuu saayinsii siyaasaa akka ta'an Joon Giriin gama Skaayippiin VOA'f akka himanitti filannoon ittaanaa pirezidaantii Haris pirezidaantii Ameerikaa 47ffaa ta'uuf dhiisuu laalchisee filattoota Ameerikaaf mallattoo isa jalqabaati. Signals a lot about her and her priorities and her approach to governing in terms of who she would. Waa'ee isaanii hedduu fi dhimma dursa kennanii fi akkasumas bulchiinsa isaanii keessatti sababa kamiinuu dirqama pirezidaantummaa isaanii ba'uu yoo dadhaban eenyu akka bakka bu'u ilaalchisee mallattoo waan hedduuti. Haris kibxatarraa eegalee pensilvaaniyaa keessatti ittaanaa pirezidaantii filatan waliin ta'uudhaan kutaalee falmisiisoo hedduu daawwachuuf karoorfatanii jiru. Duulli Tiraamp yeroo humnasaa naannoleef ba'ii filannoo waliigalaa baatii sadaasaa dhuftu murteessuu danda'an irratti dabarsuu itti fufa jedhamee eegama. This time around, states like Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona. Yeroo kana kutaaleen biyya kanaa kan akka Pennsylvania, Wisconsin, Michigan fi Arizonaan hedduu bal'aa fi dorgommiin adda addaa akka keessatti geggeessamutti ilaalama. Filattoonni Yuunaayitid Isteets eenyu ittaanaa pirezidaantii paartii Dimookiraatotaaf akka kaadhimamu labsamuusaa eegaa innaa jiranitti Haris mormituu siyaasaa isaaniif pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp waliin falmii geggeessuuf dhiisuu isaanii hubachuuf fedhiin jiru haara'ee jira. Kaadhimamaan pirezidaantii paartii Riippaabilikaanotaa pirezidaantii Joo Baayiden dorgommicha waan addaan kutaniif falmiin pirezidaantummaa jalqaba adoolessa 10 caasaa televiziyoonaa ABC irratti geggeeffamuuf beellamame caasaa televiziyoonaa Fox Newsiin jalqaba baatii fulbaanaa pensilvaaniyaa keessatti kallattiin daawwattoota duratti dhiyaachuun geggeeffamuun bakka bu'uu qaba jechuun falman. Sanbata darbe Tiraamp miidiyaa hawaasaa ofii irratti akka barreessanitti fulbaana 4 ishee waliin wal arguufan jira yookaan qaruma isheen argu jedhan. Duulli filannoo Haris guyyaa falmii kan kanaan dura karoorfametti cichuusaa beeksiseera. Well, Donald. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage. Eeyyee Doonaald. Waltajjii falmii irratti na arguuf irra deebitee akka itti yaaddu abdiin qaba. Sababiinsaas akkuma jedhamu yoo waan jettu qabaatte fuulaaf fuulatti anatti dubbadhu jedhan. Harisiif Tiraamp fuulaaf fuulatti wal arguuf dhiisuun isaanii kan ilaalamu ta'us pirezidaantiin duraanii Tiraamp hagayya 9 Bozemaan Montaanaa keessatti duula filannoo Harisiif ittaanaa isaanii haaraa irratti dhimma isaanii dhiyeessuuf. Ashama qayyamtoota daawwattoota keenya warreen chaanal YouTube tifaare taatan like, share, subscribe godhuu fi akkasumas komentii nu kennuun dagatinaa akkasumas komentiin deessan nu jabeessiti waan hedduu hanqina keenyaa fi rakkoo garagaraattis waan fooyyessu nama barbaachisu komentii nu kennaa isin jenna. Akkuma beekamu oduu yeroo guyyaa irraatiif qabannee jirus akkuma beekamu waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaa PPDT kan eegale waggaa 5 kana baroon 2010 kaasee hanga 2016tti godina akka Gujii fi Wallaggaa iddoo garagaraa heetti waan barumsa cufamuudhaa fi osoo baratame fuugaa kan VOA'n hogganoota godinaatii fi aanaadhaa dubbisee kan mirkaneessedha. Kanaaf injifannoon kan uummata Oromooti, injifannoon kan WBO'ti, injifannoon kan WBO'ti haa ta'u.